Ofaafi kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Barsiisni macaafa qulqulluu kakuu moofaaf kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Shanaffaa ja'affaa ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa jalqabaa. Ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa warra jalqabaa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa yookaas revisionaayist tiyoorii irratti maal fakkaataa? Jaallattootni saala wal fakkaataa kun itti fufaniif moo itti hin fufiniif ejjennoon isaanii maal fakkaata? Kan abboota amantiis macaafa qulqulluus. Torbaffaa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa labsamuu mirga namummaa jaallattoota saala wal fakkaataa falaasama addunyaa keessatti maal ture? Hojiin kun yoo labsame jaarraa 20ffaa walakkeessatti labsame. Bara labsame kana keessatti immoo mirgi namoomaa maal jedhee fudhate? Mirgi namoomaa maal jedhee akka fudhate addunyaa keessatti waliin ilaalla. Ni kan biraan walakkeessa jaarraa 20ffaadhuma kana keessa ka'umsa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa deeggaruuf waldaa kiristiyaanaa keessatti jalqabe. Attamitti waldaan kiristiyaanaa keessummeessite? Walakkeessuma jaarraa 20ffaa kana keessa karaa eewu jalqabe waldaatti. Waldaan immoo yeroo attamitti keessummeessite kan jedhu waliin ilaalla. Inni dhumaa yookaan 8ffaan oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kana dura dhaabachuuf qabdu maal? Isheen arraaku waldaa isheen arraakun isin jechuudha. Oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kana dura dhaabachuuf qabdu maali? Yoo Waaqayyo nu gargaare wal faana kana ilaalla. Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hariiroo quunnamtii saalaa dhiira gidduutti raawwatamu jechuudha. Yookaan hariiroo quunnamtii saalaa alaaf alaa gidduutti raawwatamu jechuudha. Hiikaan waan kanaa yookiis hiikaan jaallattoota saala wal fakkaataadha warra nama gadhoomsan ta'uu isaanii adda baasa. Kanaaf saalli wal fakkaataa yoo wal bira ga'e wal gadhoomsuu isaati malee walirraa dhala godhachuu isaa miti. Kanaaf jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hiikaansa wal gadhoomsuu jechuudha. Wal gadhoomsuu Encyclopedia Britannica kan jedhurraan waraabe. Kitaaba Encyclopedia Britannica kan jettu isheerraan fudhadhe. Jechi kun afaan birootiin homosexualii jedhameetu haasa'ama. Afaan warra Ingiliziitti homosexualii yookiis saala wal gadhoomsu jechuudha. Homosexualii jedhamee waamama. Encyclopedia Britannica kan jedhurraa kan waraabamedha. Hiikaan dhiirri dhiiraa wajjin jiraachuu kuni afaanuma warra Ingiliffa hiikuudhaaf carraa jecha kana argate irratti guys jedhama. Guys, G-A-Y-S. Guys jechuun male sexual relationship jechuudha. Dhiira waliin jiraate jechuudha. Guys jechuun irraa dhala godhachuuf utuu hin taane wal gadhoomsuuf. Akkuma dhiirri dhiiraa wajjin jiraate wal gadhoomsu dubartiin yookaan dhalaanis walii wajjin jiraataniitu
والكأومس إنما lesbian jedhame waamamu. Lesbian, Lesbian. He cancer female sexual relationship jechuudha. Alaaf dhalaan walii wajjin jiraatanii kan wal kadhoomsan. Durba fuute lesbian wedding jedhamti. Dhiira fuudhe guys wedding jedhama. Hiikaan kun jaallattoota saala wal fakkaataa hiikuuf kan kennamedha. Bara arra keessa jiru keessatti kun barsiisa waldaa kiristaanaa keessa galee barsiisuun hin qaban yoo ta'e amantoonni waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii alatti wal fuudhaa jiru. Gaayisis lesbiyaanis. Kanaaf jaallattoonni saala wal fakkaataa qaban kun wal gadhoomsuu qofa utuu hin taane biyya gadhoomsuu carraa ta'ee barreeffamuuf yoo isin sarde ta'e waraabbachuudhaaf fayyadama. Gara kitaabaatti waan hojjetaa jiruuf carraa ta'ee soft copy isinii fidee dhufne ittiin amma hubattan amma qixa kanatti isin barbaachisu qofa keessatti waan ta'eef warri waraabbattan waraabbadhaa, warri barreessitan seeraan barreessaa isin fayyada. Egaa yeroon amma keessa jirru kun amala kanatti waan dhufeef, hojii kanattis waan dhufeef adeemsi kun maal akka fakkaatu, maalitti akka deemuuf, maal akka ta'u bal'inaan walii wajjin ilaala. Hiikaa hundi jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun homosexual jechuudha. Homosexual jechuun immoo hariiroo dhiiraa wajjin qabuu fi qunnamtii saala irratti hariiroo dhalaan dhalaa wajjin qabu jechuudha. Kunis dhiirri sun guys jedhamee kan beekame, dhalaan sun lesbian jedhamtee kan beekamte. Jechi kunis kan irraa waraabamee kitaabicha bal'inaan akka dubbistanii soft copy achirraa in argattu googilii seentanii encyclopedia Britannica. Lammaffaa shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe, eessatti jalqabe? Shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe, eessatti jalqabe? Dhiira fuudhu, dhalaan dhalaa fuudhu. Shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa innan homosexuality isiniin jedhe kun mandara Sodoomiif Gomoraa keessatti saba achi jiraniin eegale yookaas saba achi jiraniin jalqabe. Seera uumamaa 19:4-11tti. Shaakalli saala wal fakkaataa yookaan homosexuality mandara Sodoomiif Gomoraa keessa saba jiraataniin jalqabe. Seera uumamaa 19:4-11tti. Akkas jedha. Utuu isaan gad hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom, dargaggoon, jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu nafiin dhufanii manichatti marsan. Jarris Looxii waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre akka isaan gadheesnutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii hiwwacan. Yommus Looxi gara jaraatti gadi ba'ee balbala of duubaan in cufe. Jaraanis adaraa yaa obboloota ko, waan jallaa akkasiin hojjetiinaa. Kunoo ani durba lama warra kanaan dura dhiirri bira hin ga'inan qaba. Isaaniinan gad isiniif baasa. Waan gaarii ta'ee isinitti mul'atu isaan irratti raawwadha. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dheensaniif waan tokkollee isaan hin godhinaa jedhe. Jarri garuu asii badi jedhanii itti dabalaniis namichi tokkichi ganaa ta'ee as dhufe kun
dubbii keenya keessa lixee seera nu baasaare. Amma immoo isaan sana caalaa sirratti amaa in hojjennaa jedhanii yommus Looxii humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gabbaasanii Looxii gara isaaniitti ol hin galchan, balbalacha hin cufan. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadhaa amma isa guddaatti ayichaan jaamaa isaaniin godhan. Jarris balbalicha barbaachaan of hin dadhabsiisan. Ameen. Jarri kun warra Sodoomiif Gomoraa lammii achiiti. Namichi Loox jedhamu kun galaa biyyasiiti. Nama biyyasitti galee. Namichi biyyasitti galee kun keessummaa dingataa galgala mana isaa dhaqe. Keessummoonni kunis ergamoota Waaqaa turan. Jarreen biyya Sodoomii amalli isaan qaban dhiira arginaan dhiira gadhoomsuuf dhiira dhaqa. Dhalaa arginaan dhalaa gadhoomsuuf dhalaa dhaqa. Mana namicha kanaa keessummoonni dhufan dhiira waan ta'aniif dhiironni, dargaggoonni, ijoollonni, jaarsoliinis xinnaadha amma guddaatti jarreen mana keetti ol lixan galgala kanaa gannu baasi hin gadhoomsinaa jedhan. Isaaniif amala, isaaniif shaakala, isaaniif hojii. Looxiif garuu kun cubbuudha. Lakkisaa maaliif keessummoota qorratti dura awwaan akkasii hojjechuu yaaddu? Durboota lama takkaa dhiirri biran geenyeen qaba. Isaanii nan gad isinii baasa, qooda keessummaa koo gabbaasu. Waan garaan keessan jaallate jara kana irratti hojjechuurra ijoollee koo durbaa lamaan irratti hojjechuu keessan filadhe. Baay'eesi galaan biyya kanatti gale har'a seera nuu baasaa. Isa jara sana irratti gochuu yaadne caalaa sirratti goona jedhanii walitti cafaqanii gaafa balbala cabsuu ga'an. Ergamoonni sun harka isaanii gabbaasanii Looxiin ol hin gashan. Warra alatti hafan sanas jaamummaan rukutan. Keessummootni Loox ergamoota Waaqayyoo turan. Jarri ergamoota Waaqayyoo yoo gadhoomsuu yaadan. Seera uumamaa 19:5 irratti adda baasee makan inni jedhu. Jarris Looxiin waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerree akka isaan dhadheessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhan. Isayyuu hiriya hin wacanis. Keessummoonni sun ergamoota Waaqayyoo turan. Sababii jal'ina isaanii isa guddaa kanaaf sabni mandaroota Sodoomiif Gomoraa keessa jiraataa ture. Dhaloota Kiristoos dura bara 1900 keessa. Bara 1900 keessa dhagaan boba'u samii irraa itti roobee gubee isaan balleesse. Bari shaakalli saala wal fakkaata dhaloota Kiristoos dura bara 1900 ture. Baruma sanatti immoo eekamsi Waaqayyoo dhagaa boba'uun irratti roobe. Isaanis hin balleesse. Macaafni qulqulluun kan kana dhugaa ba'u seera uumamaa 19:24-25. Seera uumamaa 19:24-25. Yemmus Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa dhagaa boba'u ibiddas mandaroota Sodoomiif Gomoraa irratti gadi roobse. Inni mandaroota sana guutummaa lafa naannoo sanaa warra mandaroota sana keessa jiraatan hundumaa wanta lafa sana irratti biqilus in barbadeesse. Ameen. Maaliin barbadeesse? Dhagaa boba'uun barbadeesse. Mandarri Sodoomiif Gomoraa xuraa'ummaa Waaqayyootti hin tolle waan hojjetteef yeroo ammaa kana kaartaa addunyaa irratti jiraachuu dhabdi. Mandarri Sodoomiif Gomoraa dhaloota Kiristoos dura bara 2000tti mandara lalisaa, mandara bishaan gaarii, mandara kuduraaf muduraan keessatti argamu, mandara hawwisiisaa turte bara 2000 keessa. Dhaloota Kiristoos dura bara 2000. Akkas jechuun
barakuma afrii fi dhibba lamaan dhibba arakuma lamaan meeqa keessa kuma lamaan 23 barakuma afrii 23 dura hawwisiisaa turte mandaratti Dhaloota Kiristoos booda 2023 jallee jirtu. Dhaloota Kiristoos dura immoo bara 2000tti maal turte hawwisiisaa gonjaasisaa turte. Sababii shaakala jaallattoota saala wal fakkaataa kanaan balleeffamteef yeroo ammaa kana kaartaa addunyaarra hin jirtu. Yoo kaartaa addunyaa barbaaddan Sodoomii Gomoraan hin jirtu. Maal taate? Hin balleeffamte. Biyyi Sodoomii Gomoraa gaafa sana balleeffamte galaana guddaa tokkotu irra dambali'ee jira har'a. Galaanni kun immoo galaana soogiddaa yookiis galaana du'aa jedhamee waamama. Lafa biyya Sodoomii Gomoraa irra yoo dhattan galaana guddaa tokkotu irra jira hin dhugamu ashaboodha. Maqaan galaana sanaa immoo galaana du'aa jedhamee moggaafamee hafe. Galaana du'aa jedhamee moggaafamee hafe. Kaartaa addunyaarra isheen jirtu galaana du'aa jira. Kitaabni irraa waraabame Encyclopedia Britannica kan jedhu irraa waraabame. Kitaabicha yoo dubbistan seenaa kana bal'inaan argattu. Seera uumamaa 14:19 kan dubbisne badii isaan godhanidha. Seera uumamaa 19:24 kan dubbisne balleeffamuu isaaniiti. Al tokko yeroo hojii mishiinarii hojjedhu biyya Israa'eliin daawwadheen ture. Carraa ta'ee waan lama na dinqu kanan arras isinitti himuu barbaaduun qabu. Sunis nama bifa dubartii qabdu karaa harka ishee bitaa akkana galagaltee dhaabattu. Miilli isheen bitaan gara teellaatti kan jalaa jallate. Inni mirgaan immoo gara duraatti kan olii xatu tokko nan arge. Bishaanni akka muka cobuu miilla ishee jalaa hin jiidhu. Yaa'ee galaanan ta'u, gogee awwaaran ta'u, kun maal jedhee nan gaafadhe. Innis fuullee mandara Sodoom yookaas immoo iddoo galaana du'aa jedhamu kanarraa kiiloomeetira 3.4 ture. Kun maal jedhee gaafadhu. Galaanicha dura daawwattee hin deebitu naan jedhan. Lakkii waan fakkii kanan daawwadhaan jedhe isheen haadha manaa Looxiidha jedhan. Hamma irraatti hin banne. Hamma irraatti jirti. Dhaabattee macobaa jirti. Lafti magaalaa Sodoomii Gomoraa re'ee sanaa kunuutti jedhan. Isa kaminnaan bishaan isa nama dubbise kana. Bishaan soogiddaa yookaan bishaan du'aa. Namoonni biyya garaa garaatti dhaqan bishaan sana bitatanii galu. Bishaan du'aa. Maal isinii godhaan seenaadha jedhan. Tawaayeen illee bitanne si waraabbanne si. Garuu waan sana narki. Jarri kun lamaan eekamsa karaa saala wal fakkaataa achitti hafan. Haati manaa Loot jaallattoota saala wal fakkaataa keessaa gaafa ba'uuf Waaqayyo itti dubbate wayyoo itti obbolaashee jaallattoota saala wal fakkaataa sana keessa jira waan ta'e. Biyya isheen itti qalattee guddattetu saala wal fakkaataa sana keessa jira waan ta'e. Isheen ittumatti cobaa hafte. Mandarri ishee mandara galaanaan badute. Kutaa luqqisii 19:4 dubbisne kana irraa kan nuti hubannu namoonni Sodoom galgala sana dogoggorri isaan isa hamaa godhan dargaggeessa amma jaarsoliitti ijoolleedha amma isa guddaatti ergamoota mana Loot dhaqan gadhoomsuu ture kaayyoon isaanii. Dhiisaa deebi'aa jaarsi jedhu hin turre hundumtuu itti fiigan. Hiikaa macaafa qulqulluu isa jalqabaa afaan Ibraayisxiitiin barreeffame irratti uumama 19:5 yoo dhaxxanii dubbistan yaada jedha. Yaada afaan Ibraayisxiitti yeroo dubbatu yaada. Maal yaadan sabni suni ejja dhiiraa ejja saala wal fakkaataa yaaduu isaanii afaan Ibraayisxiitti gaafa dubbistan dhaqee isinii ifa. Namni maal lafarratti hojjeta waan garaa isaa keessatti yaade lafarratti hojjeta. Yaada jechuun sexual intercourse yookaas immoo quunnamtii saalaa waliin gochuu yaadan. Irratti gochuu yaadanoo ergamoota waaqaa irratti gochuu yaadan. Kun yaada isaanii. Sexual intercourse yookaan immoo yaada jaalala fedha hamaa. Isa yaadan. Kutaaduma kana lakkoofsa 8 irratti Loot durba 2 dhiirri bira hin ga'in jiru.
amma immoo dhiirri bira ga'uudhaaf ijoolleen koo durbaa lamaan geesse isaanii na isinii kenne. Lakki nuyi dhiira durba barbaadaa hin jirru siinuutti daballee gadhoomsuu fednaa jedha. Kanaaf rakkoon dhaloota Sodoomiif Gomoraa balleessuudhaaf yaada Waaqayyoo irratti ol ka'e. Yaadni Waaqayyoo garuu isaan balleessuudhaaf jarjaree dhufe. Yaada kanarraa kan hubannu jarri keessummoota Loot gadhoomsuu barbaadan kun waan biraaf miti. Amala biyya isaanii irratti raawwachuu fedha garaa isaanii yookaan quunnamtii saalaa sana duukaa raawwachuu ture. Hiikaa yaada kanaa Macaafa Qulqulluu afaan Ibraayisxiitiin barreeffame kan deeggaru kitaabota isinii kenna. Roobin Iskoogaapii kan jedhamu Roobin Iskoogaas jedhanii warri Ingilizii kan hiikuu yaalan afaan Ibraayisxiitiin kitaaba barreeffamee jirudha. Ingiliffaan Roobin Iskoogaas jedhanii kan isaanii kan kun immoo New Testament and homosexuality kan jedhu qabatee jira kitaabichi. Kakuwaaraa fi walquunnamtii saalaa kan jedhu qabatee jira. Hiikaa dhumti kitaaba kana erga afaan Ingiliziitti hiikameeti walitti qabame bara 1983 kan barreeffame Philadelphia Fortress Press kitaaba jedhuun uwwifamee jira. Kanaaf gosoota kanaa yoo seentan kitaaba kan Roobii Iskaats kan jedhu afaan Ibraayisxiitti yookaan dubbistan ta'e isin gargaara. Afaan Ingiliffaan The New Testament and Homosexuality kan jedhu achuma jala jira. Achuma irraati immoo bakkeessaa irraa Philadelphia Fortress Press kan jedhamu bara 1983 kitaaba maxxanfamedha. Kunis 73 barreeffame 83 xumurame waggaa 10 kitaaba barraa'edha. Shaakalli jaallattoota saala wal fakkaata namoota Sodomaayitis jedhamee waamama. Amalli shaakala isaanii kun Sodomaayitis jedhamee waamama. Maaliif shaakala jaallattoota saala wal fakkaataa jedhame yoo shaakala malee kennaa Waaqayyo kenne miti. Shaakala malee waan Waaqayyo eeyyame miti. Kanaaf Sodomaayitis inni jedhamu sodoomummaa isa nuyi jennee waamnudha. Inni kun shaakala malee kennaa Waaqayyo kenne miti. Waaqayyo duratti cubbuu guddaa ta'e kan mul'ate Sodomaayitisii. Kanaaf Waaqayyo ergamoota gara mandara kanaatti erge shaakala xuraa'aa kana rukutuuf, amala xuraa'aa kana rukutuuf, hojii xuraa'aa kana rukutuuf ergamoota mandara sanatti erge. Uumama 18:20-21 akkas jedha. Maaliif dhaqanii ergamoonni kun akkas dhiphatan? Seera Uumamaa 18:20-21 nan dubbisa. Waaqayyo kana booddee Abrahaamiin iyyanni warra Sodoomiif Gomoraa irratti dhiyaate attam guddaadha. Cubbuun isaaniis amman baay'ee ulfaataadha. Ammas gadi bu'ee wanti isaan hojjetan hundinuu akka iyyata na bira ga'ee sanaa ta'uu isaa nan ilaala. Iyyata isaanii bira ga'e Waaqa bira. Abrahaamiin waameetu Waaqayyo, yaa Abrahaamiin iyyanni warra Sodoomitti irratti dhiyaate, iyyanni warra Gomoraa irratti dhiyaate attam guddaadha. Cubbuu isaan hojjetanis attam sodaachisaadha. Ka'een gadi bu'a. Rakkinni biyya kana jiru akka iyyata isaanii ta'uu isaan dhaqee ilaala. Jecha kana dubbatee ergamoota isaa biyyichatti erge. Kanaaf dhaqa eeggamsa Waaqayyo isa guddaa ture. Waaqayyo waan isaan hojjetan kanatti waan aareef dhagaa ibiddaan boba'u itti roobsee isaan balleesse. Dhaqee argee inaafe. Dhaqee argee eekamuu jalqabe. Dhaqee argee balleessuu murteesse. Seera Uumamaa 19:24-25 kan dubbisee jira. Kunis kan argisiisu warra shaakala ciiggaasisaa yookaas immoo ejja ciiggaasisaa warra hojjetan balleessuuf jedhetti homosexuality isa jedhamu sana
kan raawwatan hundumaaf adabuu dhaqe. Adabee immoo dhiisa miti. Shaakalanii kan adaba jalaa dhokatan jiru bara sana. Isaan bara baraan adabamuuf akka jiraniif Waaqayyo waan kana gaafas murteesse. Dhagaa ibiddaan balleessu kan Waaqayyo murteesse bara baraan namni homosekshuwaalii hojjetu yookaas immoo quunnamtii saala wal fakkaataa namni raawwatu bara baraan akka adabamuuf Waaqayyo dhagaa boba'u gaafas ittiin mirkaneesse. Adabni ibiddaa bara baraan dhagaa boba'u gaafas itti fakkeeffamu. Gaanam nuyi jennu kun gaanam jechuun iddoo tuullaa kosii jechuudha. Magaalaa Yerusaalem keessa lafa bal'aa abiddirraan dhaabne tokkotu jira. Irmaa boba'a yeroo hundaa. Kun maal jennaan iddoo tuullaa kosiiti jedhan. Maal jedhamannaan Gaanham jedhamadhaan afaan warra siitti. Iddoo abiddaa. Iddoon abiddaa kun isa naannoo keenyatti volkaanoo jedhu sanarraan caala. Waaqayyo dhagaa boba'u gaafasii milikkita akka kuwaaraa isa guyyaa firdi abidda bara baraa sana argisiisuuf kana kan deeggaru ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7 akkas jedha. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7. Nan dubbisa. Isaan maqaa Kiristoosiin barsiisuudhaaf ba'aniiru. Warra amantoota hin ta'in irraas homaa hin fudhatan. Ifam ergan dubbisee ilman xumuruu kan. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7. Akkuma ergamoota sanaa immoo warri mandaroota Sodoomiif Gomoraa warri mandaroota naannoo sanaas halalummaa keessa ba'anii ejjummaadhaaf warruma akka isaanii nama hin ta'in duukaa iyyuu hin adeemu turan. Warra akka isaanii nama hin ta'in duukaa iyyuu ejjummaa jechuun horii duukaa, bineensa duukaa, harreen, saree, bineensa caakkaa kana jiran jawwee, bofa isaan kana duukaa iyyuu hin adeemu turan warri Sodoomiif Gomoraa. Isa amma miidiyaa garaa saala bineensaaf namaa sargaa jiru. Kophee qorraa miti waan ta'e isa keessaa nan deebi. Garuu Yihuudaa waan dubbicha dubbatee nan dubbisa. Isaan warruma akka isaanii nama hin ta'in duukaa iyyuu naannoo sana warra jiran duukaa iyyuu keessa ba'anii ejjummaadhaaf duukaa iyyuu adeemaa turan. Isaan adaba ibidda bara baraa fudhachuudhaan wanta warra akkasii irratti dhufuuf jiru argisiisuudhaaf fakkeenya ta'anii. Warra kamitti dhufu abidda jiru, warra cubbuu hojjetanitti, warra ejjanitti, warra amala xuraa'ummaa qabanitti abidda bara baraatu dhufuuf jedha. Warra bineensa ajji jiraatanitti, warra akkana isaanii nama kan hin ta'in fuudhan, warra akka isaanii nama kan hin ta'initti heerumanitti iyyuu immoo adaba kana fiduudhaaf jarri Sodoomiif Gomoraa fakkeenya badiisa bara baraa ta'aniiru. Fakkeenya badiisa bara baraa ta'aniiru. Jireenya bara baraa lafa haaraan waan haaraan dhufa lamini Sodoomiif Gomoraa lafti haaraan dhaqe. Lafa miti bishaantu dhaqe. Bishaanichi immoo bishaan nuyi dhunnumin bishaan soogiddaadha. Bishaanichi immoo bishaan soogiddaa jedhamee hafe miti. Bishaan du'aatti mogga'e. Namni bishaanicha yoo dhugi hin du'u. Namni bishaanicha keessa yoo bu'e hin du'u. Jeesuun bishaanichaan nyaatamuu hin gaafatu. Bishaanichuma qammasuu gaafatu. Bishaan du'aatti waan ta'eef. Dhaloonni cubbuu kana hojjetanii ta'e fakkeenyi badiisa bara baraa itti murtaa'eera Yihuudaan. Sadaffaa dheekkamsi Waaqayyoo maaliif jaallattoota saala wal fakkaataa irratti boba'ee? Dheekkamsi Waaqayyoo maaliif jaallattoota saala wal fakkaataa irratti boba'e? Dhagaa boba'uun isaan fite maa boba'e kun? Maa ta'e? Rakkoo maalii uume Waaqa duratti? Waaqayyoo maaliif saala dhiiraaf saala dubartii uume? Maa saala faallaa uume Waaqayyo? Boba'uu dheekkamsa duraa, boba'uu dheekkamsa kanaa dura maaliif Waaqayyo dhiiraaf dubartii uume? Isa laala. Waaqayyo yeroo nama uume dhiiraaf dhalaa godhee saala faallaa uume. Maaliif? Jalqabuma Waaqayyo gaafa nama uume
waan gurguddaa sadii irraa nama uume. Biyyoo lafa, hafuura isaa, lubbuu. Waaqayyo gaafuma nama uume akka namni biyya gurguddaa sadii keessa jiraatuuf nama uume. Tokko biyya gadameessa garaa haadha biyya jedhamu keessa. Biyyi kun ji'a 9 booda kiyaa ba'u. Biyya baay'ee bareedaa nan beela'ee na nyaachisi, natti qorree, natti uwwisii abadan biyya sana jiru. Biyya naga qabeessa ture. Rakkoon biyya sanaa yeroo bade eeyyama lammummaa biyya siif ji'a 9 bichaa qabdi. Biyyi lammaffaan biyya lafaa jedhama. Biyya lafaa kun immoo rakkina gurguddaa lama qaba. Tokko dingata dhufu, dingata galus. Itti yaadanii dhalatan, itti yaadanii du'an. Kun rakkina biyya lafaati. Lammaffaa rakkinni biyya lafaa akka jiraatan beeku malee hamma jiraatan hin beekan. Kun rakkina biyya lafaati. Utuu amma jiraannu beenna ta'e wal rakkisnu. Sila amma gaafa seetti waan nu barbaachisu qopheeffanna waan ta'eef. Amma garuu guyyaa deemnu waan hin beekneef wal rakkisna. Biyyi sadaffaan biyya waaqaa jedhamudha. Ba'eessummaan biyya sanaa waan sadiin jajama. Tokko warri biyya sanatti galanii jiraatan beekamoodha. Qulqulloota qofa. Lammaffaa akkitti biyya sana keessa jiraatan beekamaadha. Qulqullummaa qofaani. Qotuun hin jiru aramuun, irratti mo'uun hin jiru mo'amuunis. Biyyicha qulqulloota qofaa jiraata. Sadaffaa hammi biyya sana jiraatan beekamaa bara baraan jiraatu. Achi duuti hin jiru jireenyatu jira bara baraan jiraatu Yesuusiin jira. Jedhamee kan faarfatamuuf hamma jireenya isaatu bara baraan achi ga'a. Waaqayyo gaafa nama uume kaayyoo gurguddaa sadiif nama uume. Kaayyoo tokkoffaan mootummaadhaaf. Kaayyoo tokkoffaan mootummaadhaaf. Kan namni mootii ta'uuf. Macaafa seera uumamaa 1:26 yoo ilaaltan kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaatti keenyaatti nama hin uumnaa. Isaanis bineensa lafaaf galaanaa. Simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa irratti maal qabaatanii akkasii jedhu. Aboo qabaatanii jedhu. Mootummaa haa qabaatanii jedhu. Aboo qabaachuuf mootummaa qabaachuun tokko miti. Andullaa fudhadheetuun isin duukaa ka'e hunda keessan ari'ee gannan baasa. Namni tokkos dhagaa baadhatee otuma mana kanatti tollite hunda keenya ari'ee gabbaasa. Mootummaa fudhatee namichi aboo qaba. Mootummaa jechuun warra aboo qaban koloneeffatee isa bulchee jechuudha. Warra aboo qaban koloneeffatee isa bulche. Waaqayyo aboo nuu kennuuf nu uume miti. Mootummaa nuu kennuuf nu uume. Mootummaan immoo waan hundumaa irratti mootii ta'u. Kaayyoo waaqayyo kana. Ta'iinni du'aa ifee jirtu ta'a. Deessistuun jechuu kooti. Mucaan gaafa dhalattu akkana qottoonfattee boo'aa iyyaa dhalatti. Warri saayinsiin barre hin boossen, hin beeloften armatti qabise. Mucaa afaan banuu hin dandeenyetti arma mataa armaatti sukkuumu. Warri saayinsii beekan immoo annuurarraa jette inni gidee kanaaf boossee ansanan jedhu lachanuu hin deeggaru. Mootummaa biyya lafaa fudhachuun qabattee iyyaa dhalatti namni gaafa dhalattu. Narkaa ba'uun qabu. Ammootii dhalchaa dhalatti. Seera uumamaa 1:26 lallabaa dhalatti namni gaafa dhalattu. Nama gaafa du'a argitanii beektu qottoonfatee ciniinnatee du'u namni gaafa du'u. Harka gatee miila gatee afaan gatee gatee. Ergan dhaladhee wal'aansoo qabaan ture inillee hojjedheera baradheera deemeera garuu waan yaada irratti mootii hin taane warra afaan akka beektan godhaan. Yeroo sana walitti bunnee namicha kafanna. Namni tuma mootummaa biyyattuu lafarraa jirti. Erga waaqayyo mootummaa abdatee nama uume maaltu mootii nama gochuu dadhabsiise? Lemangisti biloon mootummaa jedhamee jiru maaltu mootummaan dhoowwate? Amni aba mootummaa kan dhibee nu dhibe
goyoomsaa seexanaa dhugaadha seenee fudhachuu dhala namaa. Seera uumamaa tokko 26 irratti Waaqayyo mootummaa namaaf kenne. Seera uumamaa 3 amma 5tti namni mootummaa of harkaasu seexanaaf kenne. Goyoomsaan seexanaa maali dha'u? Isa Waaqayyo si dhowwe yoo nyaattan akka Waaqayyo taate. Tokko 26 irratti nama na fakkaatu uume. 3 tokko amma 5tti fakkaannu reerii Waaqayyo ledaa. Yoos isa jette nyaanne isa fakkaanne ta'e. Namni kan inni badii godhu isa ta'uu qaburraa gaafa waan hin taane hojjetu. Goyoomsaan seexanaa yoomuu jireenyaan ta'u. Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti nama nuumnaaye. Nutu Waaqayyoon fakkaata moo Waaqayyootu nu fakkaata? Naa deebisaa isiniin hin jedhu. Deebii keessa waan hin fudhatu natti hin fakkaatu. Tarii yoo naa deebistan nutu Waaqayyoon fakkaata jettu ta'u. Ani immoo fudhadhu. Waaqayyootu nu fakkaata jettu ta'u. Ani immoo fudhadhu. Kana ala naa deebistu jedhee yaadu. Nus waan fakkaannu Waaqnis nu fakkaatu. Garuu kutaan seera uumamaa tokko 26 dogoggorata innaare lakkii gargaarsa hafuura Waaqayyoon caafame homaa dogoggoraan qabu jedhamu. Nu Waaqayyoon fakkaanna yoo jenne asuma warri jirru kun kaan magaala kaan diimaa kaan dhiira kaan durba kaan jaarsa kaan dargaggoo toora umurii tattaminaa deebisuu dandeessu ta'a. Warra Ameerikaan fideessi bukkee teessisa. Inni Ameerikaatti dhufe adii isin immoo magaala. Waaqayyo isa adii sana fakkaata moo isa magaala kana fakkaata? Tokko mataan isaa mooluudha tokko immoo kikkifa filata. Isa mooluu fakkaata moo isa kikkifa filatu fakkaata Waaqayyo? Achi gara warra Gaambiyaatti yoo achi ceene Sudaan kana kibba isaatti yoo baane warra gurraacha baay'ee argina. Awurooppaa yoo dhanne diddiimoo mimmiidhagoo argina. Warra gurraacha sana fakkaata moo warra adii sana fakkaata Waaqayyo? Sanaa miti. Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaaf fakkaatti keenyaatti nama uumna kan jedhee mallattoon bifa Waaqayyoo mul'isu gurguddaan 3tu jira. Waaqayyoon fakkaannee jiraachuu kan dandeenye waan 3tu namarraa eegama. Tokko qulqullummaa. An qulqulluudha. Isinis maal ta'a? Qulqulloota ta'a. Mallattoon bifa Waaqayyo akka bifa keenyaatti nama uumna kan inni jedhee nama qulqullummaa qabu uumna. Cubbuu kan hin hojjenne, cubbuu kan hin yaadne, anarraas kan hin kaanne. Ana tokkichaaf kan sagadu. Ana tokkichaan Waaqa kan jedhu kottaa nama uumna. Allahi waajib Quraana kee warri jiran Rabbi tokkicha. Ana tokkicha kan fakkaatu Waaqayyoon tokkicha kan fakkeessuu nama dandeessisu inni jalqabaa qulqullummaa. Mallattoon bifa Waaqayyoo mul'isu lammaffaan amanamummaa. Ani Waaqayyo isa amanamaadha. Isinis amanamoota ta'a. Namni soba dubbatu karra mana murtii keessa irra dhaabbate. Namni soba dubbatu naan hojjeti. Namni soba dubbatu iddoo aarsaa qorran ijaajjin. Sobduun amanamummaa hin qabdu oolee. Amanamummaatu tokkichicha nu fakkeessa. Mallattoon bifa Waaqayyoo mul'isu sadaffaan ogummaa. Ani Waaqayyo Waaqa ogeessa. Isinis immoo maal ta'a? Ogeessota ta'a. Yeeyoo yeroon lafa diriirsee eenyu kan finyoo safaraan haa qabe. Yeroon samii dhises eenyu kan utubaa jala naa kaa'e qofaan ture gaafas ogummaa koonan hojjedhe. Namoonni baay'een ogummaa Waaqayyoo kana fudhatanii kan isaanii godhachuuf jecha waan Waaqayyo uume waan fakkaatu baay'ee uuman. Garuu isa Waaqayyo uume hin taane. Galaana dhaqanii qurxummii baasanii kaan qalatanii kaan daawwatanii waan galaanaaf ta'u doonii hojjetanii Waaqa fakkaanneerra jedhamu. Doonii qurxummii wal fakkaatti. Bakka isheen jiraatu galaanarra hojii galaanaa hojjetteef. Qurxummii hin taane doonittiin fayyadamaa imala galaanaa nama goote malee. Simbira laalanii kaan nyaatanii kaan daawwatanii waan simbira fakkaattu xiyyaara oomishan. Lubbuu dhabnaan keessa ta'anii ittiin qilleensarra deeman. Sila akka simbiraa balaliiti simbira ta'uu hin dandeenye.
beekumsa warra beeksotaa maal godhe hoo lafatti dabale. Silaa mootummaa waan nuu kenname waan dirti hojjennu fuula Waaqayyoo duratti gaarii ta'a ture. Goyyomsaa seexanaa waan dhageenyeef mootummaa dhabne bifa Waaqayyoo sin dhabne. Har'as waldaa keenya keessatti Waaqayyoon fakkaannee taa'uu kan nu dandeessisu waan tajaajilaa taaneef miti. Waan amantoota taaneef miti. Waan wangeela dhageenyeef miti. Yoo bifa kana sadan qabaanne malee qulqullummaa, amanamummaa, ogummaa. Wanti Waaqayyo abdatee lafa kana irratti nu uumeef inni lammaffaan hojiif akka nuti taanutti, waa hojjechuu akka dandeenyutti. Seera uumamaa 2:15 irratti namicha fuudhee jannata Eden keessa kaa'e haa eeguuf atottolchuufis achi dhaabate. Hojiin biyya lafaa kanarraa hojjetamee dhumuu dadhabe lama jira. Kan addunyaan fixuu dadhabde. Warri dandeettii qabanis warri humna qabanis kan fixuu dadhaban lama jira. Sunuu hojii eegumsaaf hojii tottolchuu ture. Waaqayyo nama isa mootummaa abdate kana tottolchuu danda'a, eeguu danda'a jedhee lafarratti uume. Namni garuu akkas ta'uu dadhabe. Bakka Waaqayyo eegumsaaf si abdatetti shakkamaan ta'in. Namni bifa Waaqayyo waan dhabeef eegduu amanamaa ta'uu dadhabe. Achi oofeessa baasee bakka isaa kirubeeliif suraabeliin kaa'ate Waaqayyo. Baay'ee oofe fuula isaa ture namoota uume. Warra oofe kana hundumaa immoo yoo dubbistan seenaa isaanii eessarra oofe hojii hojjechuu warra dhiisan hojichaaf ta'u iddichaaf maluu gaafa didan hin oofe. Warra oofe hundumaa isatti oofe macaafa qulqulluudhaa yoo dubbistan karaa ba'aa biiftuudha. Addaamiin yeroo jannataa baase karaa ba'aa biiftuurra oofe. Namoota hojii cubbuu hojjetan karaa ba'aa biiftuurra oofe. Namoota waa baay'ee godhan macaafa qulqulluu keessaa ilaaltan gara ba'aa biiftuurra oofe. Nu isarra yeroo kadhan ilaa Waaqayyo karaa ba'aa biiftuurra tuunni balbala sii banuun argaa inni. Maanni ba'ii biiftuu? Eessaa ba'ii biiftuu? Biiftuun eewwan abbaate? Waaqa abbaate? Biyya lafaa abbaate? Kanaaf ba'aa biiftuu jechuun biyya lafaa jechuudha. Waaqayyo nama oofuu barbaade gara biyya lafaatti dhiisa achari'a. Namoota baay'ee karaa ba'aa biiftuu karaa sii ba'a gaafa jennu waldaa keessaa bahe gara biyya lafaa dhaqii. Karaa ba'aa biiftuu jechuun akkas. Amma oofe kan hunda gara ba'aa biiftuutti tarii. Gara ba'aa biiftuutti dhaqanii waan ifa biiftuu keessatti argana hojjetanii yeroo biiftuun dhaamtu immoo rafanii. Manni isaa ammayyuu guyyaa balkaniniif. Lafti itti galuuf inni sun ammayyuu guyyaa balkaniniif. Amen. Gaafa dhandhus baraaniif. Amen. Achitti waliin irra dukkan achiniif. Amen. Jireenyi nu keessa jiraannu garuu hojiitti barbaadamne hojjechuu waan dadhabneef baqataa taate. Baqataan biyya keenya Addaamii jalqabee amma irraatti jiru deebiin qabu. Baqataan immoo birmadummaa qabu lafa dhaalaan fudhatu. Baay'een keenya gara Ameerikaa dhaquutti hin gammanne. Waan nama dhibu Ameerikaan amma fayyaa qabnu humna qabnutti nu jaallatti. Gaafa duru reeffa keenyaaf lafa awwaalaan laatti. Ijoolleen abboota keenya gara biyyaa yeroo reeffa warraa fiddu ababbaa makootutu jiru reeffa koo Itoophiyaatti awwaalnaan jedhee na kakachiise. Hin sobdii. Warra Ameerikaan lafa dhowwannaan feetee jirti. Fayyaa hojjechiifattee du'aa biyya isaatti ergiti. Lammummaan laattuuf. Hanni gadheen keessa ba'aan isa utuu eeganii hataniidha. Isa utuu jiraachisuu yaadanii jireenya dhowwataniidha. Addaamiin dhowwaan jalqabee baqataan ba'a biiftuun baay'ate. Baqattoota kana galchuudhaaf Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Gaafa Yesuus dhalate warra eessaa dhufe? Warra ba'a biiftuun dhufe. Karaa Addaam isa jalqabaa erga uumamne garuu ba'a biiftuutti baqataa turre. Nu erga ba'a biiftuutti baqanne achitti beekumsa warra moggaa lafaaf naannoo iddoo akkasii baay'ee hojjenne. Waa'ee kee dhageenye urjii ifa baatee siif ifes dubbifne kunoo harka fuudhaa siif hin heelan. Warra ba'a biiftuutti baqatan ogummaa baay'ee qabu waan sadii fidanii dhufan. Maal? Warqee, qumbii, warqii. Jarri baqatan kun gaafa dhufa waan kana sadan fidanii dhufan. Ba'eessa godhan jedhee yaada.
ni dogoggoranii dheesna yaadu. Maa warqee fidanii dhufanii urjiin waa'ee kee nutti mul'ise kun ati mootii waaqaan lafaa taatee dhalattaa. Sii mala mootummaan. Sii mala mootummaatu sii mala. Ati mootii dhalanii warqee fidanii hiikaan warqee fiduu jalasi mootummaa Yesuusiif. Akka inni mootummaa dhalate mootummaadhaaf taatadhanii warqee fidaniif. Kan isaan ixaana fidaniif sii mala. Namaaf nama wal baje baqataa warra ba'adiiftuuf warra lagagamaa walitti aarsuun dhufteetta. Ati aarsaadhoo ixaana araaraa sii mala jedhan. Ixaana isaan fidan araaraaf fidaniif. Ka ortodoksii maxxaachuu soochaa jiraachuu dee. Ortodoksii keessaa kan dhuftan jirtu. Gaafa reeffaa wanti aarfamu ixaana miti. Qumbiidha malee. Qumbii aarsu gaafa reeffaa. Waldaa kun turtanista yoo jiraatan qumbii aarfama gaafa reeffaa. Maal ta'an jedhu kun dogoggoranii maa qumbii fi dhufan. Hinaaftu lafarratti hinduuta waan guyyaa reeffaaf siif aarfamuu malu qumbii fi neeladha. Mucaan dhalate qumbiin hin geeffamu. Garatti waa argiteetti waan ta'eef. Waa'ee keenya nuti argine ta'a malee warri biyya lafaa baay'ee isaa waa'ee keenya beeku ta'a. Dhaqni isaanii mala akka gaafannuuf biyya lafaa keessa nu kaa'e miti. Waaqayyoof hojjennee biyya lafaa keessa akka jiraannu. Hojiin biyya lafaa irratti hojjechuun abdatamne maaliidha? Bifa waaqayyoo biyya lafaa irratti mul'isuudha. Bifa waaqayyoo biyya lafaa irratti mul'isuudha. Bifa waaqayyoo isa kam? Isa qulqulluu. Bifa waaqayyoo isa amanamaa. Bifa waaqayyoo isa ogummaan keessa guute biyya lafaa irratti mul'isuutu. Ilmaan namaa kana mul'isuu dadhabe. Akka bifni waaqayyoo kun lafa irratti mul'atuuf waaqayyo saala faallaa lafa irratti uume namaaf. Dhaloonni badaan adeemin bifa koo barabaraan mul'isaa haa adeeman jedhee. Seerumaa tokko 28 yoo dubbisne warra uume kana saala faallaadhaan uume. Isa dhiiraan dhiira jedhee ishee dubartiin dubartii jedhee. Kunis gaarii ta'uusaa in arge. Isa uume kana yeroo uume kana iddootti uume kana warra uume kana gaariidha jedhe. Gaariidha. Saala faallaa qabaachuun isaanii gaariidha. Akeekni waaqayyoo dhiirris alaanis lafarratti uumame uumamuu isaarraan kan ka'e immoo wal qoree akka lafa guutuuf ture. Kanaaf gaariidha. Kan inni dhiira gaariidha. Kan inni alaan gaariidha. Warri inni uume kun horanii akka lafa guutaniif gaariidha. Amma lafa nu dadhabe moo nutu lafa dadhabe? Lafti nu dadhabne mammayyuu iddootti mana ijaaranne baay'ee qabna. Iddoo qonne baay'ee qabna mammayyuu lafti hin guunne. Namni garuu tokko godhatee ishee lammaffaa fi nabdachiisu maala nyaachisa. Laficha saballaa irraa waan nyaachisan fidaa bu'aati. Horree lafa guunnee lafa dadhabne utuu hin taane wal horuu dadhabneeyyuu ishee muraasi jirtu iyyuu wal dadhabne. Seera uumamaa tokko 28 kana irratti gaariidha. Waaqayyo dhiiraaf dubartii gidduutti hariiroo gaa'ilaatii sanyii ofii isaatii kaafachuu barbaachisa. Dhiiraaf dubartii gidduutti waaqayyo inni gaariidha. Hariiroo gaa'ilaatii sanyii isaa kaafachuu barbaachisa. Gaa'illi mucaa namaaf murteessaa. Yaada waaqayyoof immoo fiixaan baasaa ture. Gaa'illi. Kanaaf waaqayyo waan uume baay'ee uume lafarratti waan tokkittiidhaan ulfina qabeessa. Isheen maali? Gaa'ila qofaadhaan jedhe. Nama gaafa uume ulfina qabeessa hin jedhe. Lafa gaafa uume ulfina qabeessa hin jedhe. Samii waaqaa gaafa uume ulfina qabeessa hin jedhe. Gaa'ila gaafa uume ulfina qabeessa jedhe. Gaa'illi mucaa namaaf fedhii jireenyaa caalaayyuu murtii jireenyaa qabu. Waaqayyoof immoo fiixaan baay'isa. Milkiyaas 2:15 akkas jedha. Milkiyaas 2:15 Mikiyaas miti Milkiyaas. Milkiyaas 2:15 Waaqayyo foonitti lubbuuttis tokko isaan hin goone maaliifis tokko isaan godhee
sanyii ofii isaatiif kaafachuudhaaf kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaa keessan irraas amanamummaa hin dhabinaa. Yaa warra wal fuutanii maal ta'a? Jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaa keessan irraa ammoo amanamummaa hin dhabinaa. Jireenya keessan eeggadhaa. Yaa warra wal fuudhuuf jettanii amanamummaa walirraa hin dhabinaa. Milkiyaas 2:15 caafame oo. Maatiif kana godhee Waaqayyo sanyii ofii isaa kaafachuu barbaade eewurraa warra jireenya isaanii eeggatan irraa warra amanamummaa qaban irraa. Maanni jireenya gaarii? Maanni jireenya eeggannaa qabu? Maanni amanamummaa? Amanamummaan maali? Akkamittiin jireenya ofii eeggatu? Amanamummaadhaan jireenya ofii eeggatu. Amanamummaan hin jiru taanaan jireenyichi eegamaa miti. Waaqayyo sirraa sanyii kaafachuuf jedha. Haadha manaa qeerrummaa keerraa amanamummaan dhabe. Ishee fuuterraa jechuudha. Irraa amanamummaan dhabe. Ati immoo akka ishee hin shakkinetti, xuraa'ummaas akka hin hojjennetti, akka hin ejjinetti jireenya kee maal godhi? Eeggadhu. Kun gaa'ela Waaqayyo uume keessatti labsii murtii ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa isaa kakuu haaraa keessatti ilmaan namaa gaa'ila isa jalqabaa Waaqayyo namaaf yaadee qopheesse. Akeeka isaa isa ofii isaatii fiixaan baasuun akka Waaqayyo irra jiru murteesse sana akka inni jabaatu lallabe. Akka inni jabaatu. Gaa'illi amantootaa akka inni jabaatu. Akka inni hin diigamne, akka inni hin banne cimsee lallabe. Maatiyoos 19:3-8. Maatiyoos 19:3-8. Akkas jedha. Yemmus warri Fariisotaa gara isaa dhufan isa qoruudhaaf namni tokko sababuma halleen haadha manaasaa baasuun seeraayi jedhanii gaafatan. Inni garuu deebisee Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume hin dubbifne reesin jedhe. Itti dabalees sababii kanaan dhiirri abbaa isaaf haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis hin maxxana. Isaan lachanuu foon tokkon ta'u. Egaa isaan lama miti, foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedhe. Fariisonni immoo yoosi Museen caaffatattiin ishee baasu kenneefi baasu jedhe maaliif abboomere jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee Museen sababii mata jabina keessaniitiif haadha manaa keessan akka baaftaniif karaa isiniif bane malee jalqabatti akkas hin turre. Ani garuu isinitti hima, yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baase kan biraa yoo fuudhe in ejja isaaniin jedhe. Waliin jettanis Musee ejjii quba waliin qabdanii Museen caaffata kenneefii kun jennina mata jabina keessaniif jedhee karaa isinii bane. Haadha manaa manaa qabu alaammoo kan biraa wajjin jiraatu. Ishee alaaf nama namne, ishee manaaf nama namne. Abboonni isaanii kana godhan. Ijoolleen isaanii immoo barsiisota seeraa ta'aniitu yee barsiisa jedhan waan ta'e nuun galle waa si gaafanna jedhan. Maaltu isinii hin galle jennaan. Namni fuudhe waanuma halleen haadha manaasaa yoo baase rakkoo maalii qaba? Maal akkamitti hin dhageenye moo isin? Waaqayyo dhiiraaf dubartii uumee tokko godhu barbaade hoo? Attamitti waan halleen haadha manaa hiiku? Kunoo dhiirri abbaa isaa baala isaa inni isaa haadha manaa isaatti hin maxxana jedhee caafameera naan. Walqumaan qabdanii reessi Musee ejjin inni kun hin danda'ama jennaan jal'ina keessaniif jedhee labsii kana baasee. Jal'ina keessaniif jedhee ture. Yesuus cimsee gaa'ela irratti barsiise. Sababiin isaa gaa'ela ulfina qabeessa. Gaa'elli waldaa ta'a. Gaa'elli maatii ta'a. Gaa'elli biyya ta'a.
gaa'illi mootummaa ta'a. Kanaaf gaa'ila cimsee barsiise Yesuus. Har'a gaa'ila qabachuu beekna moo qabaa gaa'ilaa beeknaan? Har'a wal fuudhuudhaaf birrii liqeeffanna moo wal fuudhee walii wajjin jiraachuudhaaf wal dandeenyaan? Rakkoon bara kana gaa'ila hiikaa badeetu gaa'ila fakkaate. Kanarraan kan ka'e gaa'illi ulfina dhabe. Waan Waaqayyo ulfina qabeessa jedhe seexan ulfina dhowwachuudhaaf gaa'ila irratti murtii baafata. Jiiguuf balleessuuf. Ani garuu isiniin jedha Yesuus. Ejjarratti argine taanaan hin hiikin. Ejjarratti argine taanaan hin hiikin jedhe Yesuus. Ejjarratti argine taanaan hin hiikin jedhe. Ejjarratti argine taanaan nama shawwajjine jire hin argine taanaan hin hiikin jedhe. Ani garuu akka ofii kootiitti haati manaan koo kaatee utuu ejjite. Oduu kan utuu namarraa dhaga'e galee calluma jedheen ta'a. Waan balleessite qabda natti yeroo isaan dubbadhaan jedha. Nan ejji utuu isheen jette hin hiiku. Dhugaa maaliif ani hiiku beektu cubbuu ishee natti himatte jechuudha. Cubbuu sana dhiiseefi deebitee ejji akka tana dhiiftee ejjituu kaatu kaasi godhe maali? Ansi ejji jiraachuu dadhabnaani? Yeroo si jiraachuu dadhabnaani? Ansi jibbeessu komadheennaani? Lakkii fedha garaa kootiif hafuura hamaa sana keessaa baasee haadha manatti hambifadha. Lammaffaa fuudhuun hin cima yoo. Ishee bakka wakkatti fuudhuun cimaa waan taateef. Namoonni tokko garuu oduudhaan wal diigaa, oduudhaan wal hiikaa jireenya xuraa'eef wal saaxila. Namoonni baay'een jireenya gaa'ilaa balleessan. Namni nama guutuu kan ta'u yeroo hariiroo gaa'ilaatiin dhiirri tokkoof dubartiin tokko walii wajjin jiraatanidha. Gaafas malee namni guutuun ta'u. Baay'inni guutuudhaan. Kana Waaqayyo gargaaree baranaa akka inni guutuu ta'u godheera dhala. Dhiirri tokko dhiira guutuu kan ta'u, dubartiin tokko dubartii guutuu kan taatu hariiroo gaa'ilaatiin gaafa walitti hidhamanidha. Ammasitti guutuun ta'an. Maaf guutuun ta'anoo waan irratti jiru. Waaqayyo gaafa Addaamiin uume qofaasaa taa'uun gaarii waan hin taaneef kunoo inni baraffisee lafee maaliyeeti. Gaafa tokko jara tokkotu gaa'ila keessatti wal lolaan araarsuu dhaqne. Jaarsoliin hin dadhabne midhaanii kadhadhuu fi hafuura hamaa kana keessaa baasee jedhan. Maal isa jaarsummaan leenqoo jaarsummaa laalleen baasuma hafuura hamaan jedhe. Haa ta'u inni wajjin dhaqne. Gaafa wajjin dhaqnu akkatti miti. Amalli warra keenyaa soddoma Oromoon. Kudhanin obsu, kudhanin gorsu, kudhanin dhossu. Ani garuu 15 obsaa, 15 gorsaa ishee dhossaa sana keessaa balleessaa hin jedha. Innaa hin fakkaate isheenoo maal isaa dhuftanii manni keenya waan mana seexanaati jette. Seexanatti baasuu dhufnee hin jedhe. Waan baatu hin qancarteetti. Homaan taatu qancaraa isaa itti fidee hin jedhe. Dubbii gaafa olin abbaan manaa dhiirri aarte uruun toltu uruu fugguun godhee waan bariira taa'ee waa'ee makeenya kanatu hojii ijoo sinii ta'ee waa'ee keessan caalaa hojii ijoo hin qabnuun jedhe. Bunni adamfuuf jechuuf haadha manaatti hin dubbatu. Silaa keessummaan buna dhugaa buna dhugamutu hin jiru. Amma dubbiin keessanii toluu diddeen jedhe. Hin tolu silaa dubbiin keenya maaliif jennaan Waaqayyo dubartii uumuu isaan dogoggore. Garuu iyyuu jedhe akka isheen dhiira qottu beekee lafee isa jal'aa fuudheetu ishee uume. Maal itti jedhee miilarraa isa qajeelaan fuudhee harkarraa isa qajeelaan fuudhee lafee isa gabaa cinaacharraa cabsee ta'e dubartii uume. Ishootti ati manaammoo yoo sette dhiirri seexanatti maaliif jennaan jajallaa baay'ee achitti dhiibnee baane. Jajallaa baay'ee dhuguu lafeen jiraachaa qajeelaan yoo tokkitti ishee ba'e ta'e dhuguma.
kudha lama keessaati baate taanaan kudha tokko jajallaan keessattan bifti. Hiikaan isaa garuu kana miti. Hiikaan isaa kana miti. Qircaa ayyaana ganni dhufaayi sangaan qalattu asan tura. Gaafa sangaa qalatan maal qalan jedhu abaluuf abal maal qalan jedhu cinaacha qalatan jedhu biyya keenya. Sangaa tokko 20 yoo bitan nama lama 10,000 walitti fida. 10,000 kun cinaacha jedhamti. Cinaacha jechuun lafee tokkittii miti. Walakkaa dhadha tokko jechuudha malee. Cinaacha jechuun walakkaan sangichaa firuunsaa walakkaatti, onneensaa walakkaatti, lafeensaa walakkaatti. Waan jarri kun birri 10,000 walitti fidan walakkaatti cinaacha jedhamee. Inni Waaqayyo jedhe lafee cinaachaa tokko inni jedhe namicha gam lamatti gargar baase gam tokko dubartii gam tokko dhiira akka ta'uuf cinaacha jedhe. Cinaacha binne jedhu inni cinaacha jechuun isa malee tokkitti lafee cinaachaa miti. Kan namoota baay'ee guyyoomsa kana. Kanaaf dhiirri tokko dhiira guutuu kan ta'u dubartiin tokko dubartii guutuu kan ta'u gaa'ilaan gaafa walitti hidhatanii waliin jiraatanidha. Hiikaan jecha kanaa kan isinii ibsu Gerhard von Hart kitaaba jedhamudha. Gerhard von Hart. Kunis hiikaa lafee cinaachaa jechuudha. Kitaabicha yoo argattan download godhaa dubbisaa. Genesis A Commentary Philadelphia 1961 kan barroofte. Hiikaan ishee akkuma isaan kitaaba dura waa'ee sexuality irraa dubbisaa isinii jedhe Philadelphiaadha bara 1961 barroofte. Waa'ee lafee cinaachaa, waa'ee dhiiraa dubartii, waa'ee wal fuudhuu gaa'ilaa achirraa bal'inatti argatte. Genesis A Commentary yookaas immoo Commentary uumamaa. Hiikaa warra uumamaa keessatti kitaabattiin kun 1961 barroofte hiikaa guutuu isin ilaatti. Namichi kitaaba kana barreesse Raymond F. Collins jedhama. Beekaa warra Jeermaanii ture. The Bible and the Sexuality 1977 bara 1977 waa'ee wangeelaa waa'ee saala wal fakkaataa gaa'ila ta'e baay'ee barsiisee ture. Namicha kana yoo dubbistan download yoo gootan Raymond F. Collins namichi jedhamu kun bal'inaan ibsa kitaaba kanaa qaba. Kanaaf Waaqayyo waan hojjete kana hundumaa in ilaali. Kunis baay'ee gaariidha. Lafeen cinaachichatti ta'e lafeen cinaacha dubartii lafee cinaacha dhiiraa sanatti waan ba'e wal simiyoo waliif amanama an'a tokko ta'e. Haadha manoota keenya akka gargaartuu guyyaa rakkinaa bichaan nu dhaabatteetti ilaaluu hin qabnu. Akka gargaaraa ishee guyyaa rakkinaa taaneettis beekuu qabna malee. Gargaartuun keenya gaadhaa gargaaraan ishee immoo ana ta'uu qabu. Lafee walitti argamee dha'u. Addaa bara Waaqayyo lafee isaa keessaa fuudhee dubartii kenne maqaa moggaafate isheen namee jechuun immoo jiraachuu jechuudha. Hamman jiraadhu jiraatti natti argamte hamman jiraadhutti jiraatti waliijinaaf na hedhe itti gammache. Har'a bara walitti gammannu siin du'e gaa'ilatti yeroo dhufuudhaaf jedhan yeroon gara gaa'ilaatti kan namaan dhiisa yeroon gara gaa'ilaatti dhufe haadha manaa kootiin bilbilee jirtaayi an siin du'aan dhugaa Waaqayyo yoom wal arginaa maaloo siin mijature ishattamitti wal arginaa halkanii guyyaan bilbilaan qofa. Halkanii guyyaa baras asoosaa ta'een jaalladhe isheen immoo guddisoo biyya jedhamu jiraatti. Namatti footoo ishee naa ergee sarraa ta'e footoo ishee ergee baay'ee jaalladhe mammaraacha egaa bilbilaan. Odeessa akka maraachuun ta'e. Adeemsa keessa jaarsa sirganne haasaan dhaqamee guyyaan gaa'ilaa guyyaan cidhaa nuu murtaa'ee wal dhufuun.
namoota tokko walitti dhiyoo jiran argaa hiriyoota koo asoosaa yeroo hin jiru hiriyoota naajin asoosaa jiran dhimma gaa'ilaatti jireenya isaanii dabarsan tokkon arga. Yoo walii deemu harka irraan fudhatu. Siin du'aan asaasaa ganamaa galgalaatti. Lallaba isaa torbee torbaniiti. Ituu deemanii aduun itti gaha. Gaafa aduun itti dhiyu kana hamma barbaadan dhaabatanii haasa'anii itti korfu. Maal kan koofattee galtu jedhetu suraabiyaa taatu kootii ofirraa baasee irra buusa. Jaalala gala. Borfii malee. Haa ta'u itti akkuma isaatti mana warraa bira geessee feestaalii wayya taatu shaashii mataa taatu itti fakkaataa ol galte. Borimmoo wanta fuutee galte kana geessuuf achi dhattee sarraa ta'ee mana ammoo hojiin taraashee ta'a. Jarjaraa midhamni achi keenya chaatu deemanii waa qubadha. Anaa cabsuun cabbii anaan nan dhawee gaafa ishee miila ol fudhattu. Kitoo samaal fakkaatu dhagaa kwaa godhee dhiita. Kitoon dhagaan cabsuun jaalalaaf quba of dhukkubsa. Waaqumti deetee ijoollee kana utuu manatti jaa'eera. Yoomuma ijoolleen akkas wal jaallattu gaa'ela qabatti jennu. Wal fuudhanii utuu waggaan gahin mana seennaa yaadan. Warri waamicha mana seennaa ni qopheeyyu akka qophaa'u ta'an. Silaa akka ba'uu fi taate seeraan hin heerumne warra ol gashuu dhinnaan aluma mana jala turan. Itti isheen akka dhaamachuu beellottiin irra keessaan qullaa waan taateef. Ofitti butuu waan akka muka wayii keessa jira isheen as keessi inni gamana ta'a waan ta'eef. Qolli itti qabate hin chaatti. Itti naamuti fiyeeraan beekti. Sibbaa qolu wayyaa gaashaa uffattee kaatu sila jira. Wayyaa gaashaa isaa fuutii innoo akka barreen gaddaatti jaallataan jiru. Kun akka saattuu jarru ol geeshanii bulte. Guyyaa lama moo sadii wayii mana warraa turanii galuu ka'an. Akkasitti walaarsuu ta'anii geessii baay'een qabu gurbaan intala gatee dura deema. Teellaatu deemtu qubila bana. Maanyi jedhe isheen iyyinaan. Nan cabee. Siyaa cabsu ilaallataan ejjettu jedha. Sabareen gaddaa kitoon dhagaa dha'uudhaan. Siin du'aan hafee utuu mana seennaan natti wal dadhaban. Rakkoo gaa'ilaa. Jireenya gaa'ilaa keessatti Waaqayyo karoora isaa raawwachuuf sanyiitti ka'achuu barbaada. Sanyii darba. Sanyii Waaqayyo